Tolee waldaa abdii dhaloota kan taatan hunduma keessan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Waaqayyo baga isin gargaaree dhaloota galataa taatan. Anis obboleessi keessan hojjetaa wangeelaa Gammachuun jedhama. Waldaa Ifa Kiristoos jalatti yookiin keessatti taa'elaa jira. Waaqayyo nu gargaaree akka wajjin hojii isaa hojjennuuf warri carraa kana nuuf laattan, warri galateeffannaa kana qopheessitan waldaan abdii dhalootaa baga Waaqayyo isin gargaaree jechuun barbaada. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ammas Waaqayyo inni isin gargaare ulfina guddaa haa fudhatu. Taltoonni baay'een sagalee adda addaatiin gidduu kanatti kadhannaadhaan walaluudhaan warri gidduu kana taa'elaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Waldaan kunis waldaa galataa, waldaa fayyinaa, waldaa dhaloonni ittiin fayyan kan isin godhe Waaqayyoodha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Gooftaa isa nu gargaare galateeffannaa. Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuusin galanni guddaa siif haa ta'u. Ijaa dhaloota kanaa, ijaa obboloota kanaa, ijaa Waaqayyo sagantaa kanaa warra galataa isaan gootee ulfina kee akka isaan dhaabbatan waan isaan gargaarteef galanni guddaan maqaa keef haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo ulfinni aarsaan galataa guddaan siif haa ta'u. Waaqayyo maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Amma sagalee kee samii bantee dhaloota kanatti akka dubbattu jaalala kee haa ta'u. Tu sagaleen kee dubbatamu hidhaan hiikkatu, tu sagaleen kee dubbatamu gaaffiin deebi'u, tu sagaleen kee dubbatamu hibbuun hiikkatu. Sagaleen kee kun yaa Waaqayyo dhaloota kana argatu. Ganamaa kaasee amma ammaatti sagaleen kee dhaloota kanatti darbaa jira. Dhaloonni kun ittiin eebbifamaa jiru. Amma sagalee kanaan haa eebbifaman. Dubbii kee hiikitii dhaloota kanatti dubbadhu. Ameen. Tolee warreen sagalee Waaqayyoo kallattii adda addaatiin Waaqayyo isinitti dubbataa ture. Ammas Waaqayyo sagalee isiniif qaba. Ana faana kan wajjin ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa kaasinan dubbisa. Akkanidha. Yesus mukichi wanii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee otoo natti jiru ija hin godhanne hundumaa nan mura. Damee isa ija godhatu garuu hundumaa caalchisee akka inni ija godhatuuf hirraanan qeexaa jedha. Maqaan isaa akka kabajamu mata duree akkana irratti sagalee kanaa nan labsa. Isa dhugaatti qabamee jiraadhu ija godhattaan jedha. Namni isa dhugaatti qabamee jiraate wanti inni argatu birrii caala, makiinaa caala, mana caala ija. Iji immoo Waaqayyo nurraa barbaadu isa kamoonni sagalee Waaqayyoo kana keessatti bal'ifnee ilaaluu dandeenya. Inni dhugaan dursa Kiristoos dhugaa kan ta'e addunyaa kana keessatti baay'een isaa olaallee dhugaan arginu. Dhugaan eenyuun nu jettanii Yesus mataa isaati. Sagalichi nuti irraa barannu, maaddiin irraa nyaannu dhugaadha. Kanaaf Yesus dhugaa ta'uusaa, muka wayinii ta'uusaa barattoota isaatti iddoo kanatti inni barsiisu argina. Yesus mukichi wayinii inni dhugaan ana jedhe. Mukicha immoo dhaabee kan eegu immoo abbaa kooteedha. Mukichi wayinii inni dhugaan. Hallelujah. Mukichi wayinii inni firii baay'ee kennu, inni ija baay'ee ofirraa qabu, inni warra isatti amananiif dhugaa kanaan gaggeessu, inni dhugaa kana keessatti jiraachisu. Mukichi wayinii inni dhugaan ana jedhe. Hallelujah. Mukicha wayinii inni dhugaa kanatti gaafa qabamnee jiru, gaafa isatti hirkattee jirtu, ati maal godhatta? Ija godhatta jechuudha. Ija namni baay'ee sirratti argu. Gadi bu'ee akkanadha. Mukichi dhaabee kan eegu immoo abbaa kooteedha. Heegicha qaba jechuudha. Hallelujah. Damee otoo natti jiru ija hin godhanne hundumaa nan muraadha. Otoo natti jiru, otoo na waaqeffatu, otoo faarfadhu jedhuun, otoo kadhadhu jedhuun, otoo lallabu jedhuun, otoo barsiisu jedhuun, otoo anatti jiru kan ija hin godhanne, otoo mana koo deddeebi'u kan ija hin godhanne, otoo fuula koo dura kan deddeebi'u ija hin godhanne hirraan muraadha. Isa garuu ija godhatee caalchisee akka inni ija godhatu nan godhaadha. Iji sirra jira obboleetti kun, iji sirra jira obboleessa kun. Ija Waaqayyo nurraa barbaadu ofirraa qabna. Mee ofaa ilaallu. Isa dhugaatti edda qabamne ija godhachuu maaltu nu dhowwa? Erga isa dhugaa faana deemtee akkati ija hin godhanne maaltu si daangessa? Diinni si daangessa? Si daangessuu hin danda'u. Biyyi lafaa si daangessa? Si daangessuu hin danda'u. Qorumsi si daangessa? Si daangessuu hin danda'u. Maaliif dhugaatti qabamte waan ta'eef, dhugaa si keessa jira waan ta'eef, dhugaa waaqeffatta waan ta'eef, Kiristoos inni dhugaan kun fuuldura kee deddeebi'a waan ta'eef, inni gara dhugaatti si gaggeessa waan ta'eef, daandiin ati irra jirtu daandii dhugaadha waan ta'eef. Hallelujah. Isatti hirkatte gaaddisa isa godhatte, boqonnaa isa godhatte waan ta'eef, abbaa isa godhatte waan ta'eef, hati mucaa isaati waan ta'eef.
ija godhata damee isa ija godhatu caalchisee akka inni ija godhatu hundumaa nan taasisaa jedhe irraan qeexaa jechuun nan taasisaa akka inni ammayyuu dabalee ija godhatu nan godha. Haalleluuyaa. Warri ija hafuuraa isin keessa jiru, warri iji lallabaa, iji faarfannaa, iji walaloo, iji yeedaloo, iji fuula Waaqayyoo kadhachuu, sagalee Waaqayyoodhaan baatanii galu, Waaqa sodaachuu, Waaqa jalachuu kan isin keessa jiru. Ammayyuu Waaqayyoo ija sitti godha. Ija namoonni argan, ija dhaloonni argan, ija namni baay'een namootatti mul'ate namoonni irraa fayyuu danda'an. Waaqayyoo ija akkasii sitti godha. Ija gargar hin cinne, ija hin dhokanne, ija mul'ataa deemu, ija torban tokkoof yeroo muraasaaf mul'atee booda dhabamu otoo hin taane, ija bara baraan gargar hin cinne Waaqayyo sitti godha. Akkanidha. Ammayyuu dubbinan isinitti dubbadheen qulleeffamtaniitu jedha. Isa dhugaa kana namni faana deeme, namni isa dhugaa kana waaqeffatee, namni isa dhugaa kana duukaa bu'ee dubbii isaatiin maal taa'attanii hin qulleeffama jechuudha. Haalleluuyaa. Sobni keessatti hin argamu, xuraa'ummaan irratti hin argamu. Dhugaadha waan ta'eef isa dhugaatu nama qulleessa. Isa dhugaatti qabamtee na jiraattee hin qulloofta. Jireenya keetu qullaa. Haalleluuyaa. Namni qullaa immoo ija godhataa deema. Waaqayyo ija sitti godha. Waaqayyo akka qulqullooftu godha. Haalleluuyaa. Dubbiin isinitti dubbadhe, dubbiin amma isinitti dubbate miti. Dubbii Iriyaasitti dubbate, dubbiin amma isinitti dubbadhe kanaan qulleeffamtaniitu jedha. Haalleluuyaa. Ergaan isinii qaba. Kiristoos dhugaan si keessa waan jiruuf dubbii isaa si qulleessera. Hijji ammas irratti hin argamu. Gadi bu'ee naannoo lakkoofsa afuritti akkana anatti qabamaati jiraadha jedha. Anis si wajjin jiraadha jedha. Anatti qabamaati jiraadha. Obboleettii koo warri Waaqayyootti qabamtanii jiraataa jirtan ammayyuu waan isitti dubbata. Ija ofirraa qabda. Isa amma ija ofirraa qabdu caala. Hijji kee dhaloota baay'eetti akka mul'atuuf mul'ata gurguddaa arguu barbaadde. Mul'ata addunyaa arguu barbaadde. Karoora kee irratti milkaa'uu barbaadde. Anatti qabamiiti jiraadhu jedha. Haalleluuyaa. Ammayyuu anatti qabamtanii yoo jiraattan anis immoo isin wajjin nan jiraadha jedha. Akkuma gadi bu'ee akkuma jedha. Akkuma dameen mukicha wayinichaatti qabamee yoo jiraachuu baate ofii isaatii ija godhachuu akka hin dandeenye isinis anatti qabamtanii yoo jiraachuu baattan ija godhachuu hin dandeessanidha. Laala dameen muka wayinichaatti ija godhachuudhaaf dursa maal ta'uu qaba? Dameen tokko ija wayinichaatti jiraachuu qaba. Muki tokko dameen tokko irraa cite taananii ija kennuu hin danda'u. Otoo muka wayiniitti qabamee jiraatu garuu ija godhachuu dandeenya. Aniifati ija kennuu kan dandeenyu yoo Yesuusitti qabamnee jiraanne, yoo isaan baate, yoo isaan galte, yoo isaan yeroo hundumaa deddeebite, yoo kan Waaqayyoo of keessatti moosifte, jireenya keef Waaqayyoon yeroo hundumaa iddoon olaanaa kee mana kee keessatti dhiyoosa ta'e, karoora kee keessa waan ni jira, hojii kee keessa waan ni jira, mul'ata kee keessa waan ni jira, waa'ee yaadduu keessa waan ni jira, tajaajila kee keessa waan ni jira. Waaqayyo jiraate taanan inni dhugaa kanatti qabamtee jiraate taanan ati ija godhatta jechuudha. Ija namoonni baay'een argan, ija sabni baay'een argu, ija addunyaan argu. Anatti qabamtanii yoo jiraachuu baattan akkuma dameen muka sanatti qabame yoo jiraachuu baate ofii isaatii ija kennuu baate isinis anatti qabamtanii jiraanne taanan ija kennuu hin dandeessanidha. Ija kennuu barbaadna taanan iji keenya akka mul'atu barbaadna taanan tajaajilli keenya firii haa qabaatu hin taanan tajaajilli keenya kan waggaa tokko waggaa lamaa waggaa muraasa toon taane bara baraan gooftaa tajaajila wenne iji dhugaa irratti mul'achuu qaba wenne isatti qabamnee jiraachuu qabna jechuudha. Isa dhugaa kana faana jabaachuu qabna. Isa dhugaa kanaaf iddoo laadhu. Isa dhugaa kana ofirratti moosisi. Mana kee keessatti taamu, jireenya kee keessatti taamu. Haala faadaa ganama sekrebe jedhu. Inni dhugaan egaa Kiristoosidha. Gadi bu'ee akkanidha. Lakkoofsa kana irratti akkanidha. Ani mukicha wayiniiti. Isin immoo damoota isaati. Haalleluuyaa. Inni anatti qabatee hin jiraatu. Anis isatti hin jiraadhu jedha. Ija baay'ee kan godhatu anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessanidha. Inni anatti qabamee hin jiraanne anis isa wajjin hin jiraadhu jedhe. Laala inni anatti qabamee hin jiraanne inni anarraa daddaba'ee taanaan anis isa wajjin hin jiraadhu jedhe. Inni garuu anatti qabamee yoo jiraate anis isa faana jiraadha jedhe. Waaqayyo si faana jira obboleettii koo. Gola rakkinaa kan jirtan, iddoo dhiphinaa kan jirtan, haala mijataa keessa kan hin jirre, oddii namatti tolu keessa kan hin dhaabbanne. Garuu jaalalli Waaqayyoo keessa keessaan kan jiru, dhugaan koo keessa keessanii kan isin tuttuqu, ka'ii kan siin jiru, waaqeffadhu kan siin jiru, hin taa'in kan siin jiru, hin rafin kan siin jiru. Kiristoos sagalee kanaan akkanidha. Yoo isin anatti qabamtanii jiraattan, anis isin wajjin nan jiraadha jedha. Ani muka wayinichaati, isin immoo damoota isaati jedha. Ani abbaa keessan isin immoo ilmaa kooteedha, mucoolee kooteedha Waaqayyo. Mucaa koo siin jedha. Ani isa dhugaatti qabamtee jiraatte, si keessa dhugaan kun yeroo hundumaan jiraateedha. Maqaa isaaf galanni guddaan haa ta'u. Gadi bu'ee nan dubbisa sagalee Waaqayyoo akkanidha. Akkanidha.
ija baay'ee kan godhatu anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessanii anatti gargar baatanii waan tokko gochuu hin dandeessan waaqayyo irraa gargar baanii waan tokko gochuu hin dandeenyu yoo waaqayyo faana taane garuu waan baay'ee gochuu dandeenya ija baay'ee godhachuu dandeenya namni anatti qabate hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatamaadha namni anatti qabamee hin jiraanne namni anatti hirkatee hin jiraanne namni dhugaadhaan baay'ee hin galle namni anansa dhugaa kana of keessaa hin qabne akka damoota sanaa hin gatamaadha muki tokko laala dameen tokko irraa citi maal ta'u jettanii hin gatama jechuudha hin goggogaa jechuudha sagalee waaqayyo iddoo kanatti isa kana duuba akkuma damee sana hin goggogaa namoota akkasii walitti qabanii ibiddatti naqoodha qoraan ta'a jechuudha namni narraa gargar ba'e bu'aa hin qabu jechuu waaqayyooti namni narraa kan ibiddaa ta'a jechuudha kan seexanaa ta'a jechuudha dhugaan keessa jiru jechuudha warri waaqayyo irraa gargar ba'an warri garuu waaqayyotti maxxananii dhugaatu keessa jira jechuudha jireenyaaf ta'a jechuudha mootummaa waaqayyo warra akkasitti eeggata ija hafuuraa ofirraa qabu ija dhalootaa ofirraa qabu ija biyyaatti mul'atu ija xiqqaaf guddaatti mul'atu ofirraa qabu jechuudha waaqayyo ija mul'atu sitti haa godhu waaqayyo ija mul'atu sin keessa haa ka'u lakkoofsa 7 akkanidha isin anatti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koo sin keessa yoo jiraate waan feetan na kadhattu innis isiniif ta'aadha ishi kanan barbaada isin anatti qabamtanii yoo jiraattan eeyotti qabamtanii anatti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koo isin keessa yoo jiraate sagaleen koo isin keessa yoo jiraate hafuurri koo isin keessa yoo jiraate haleluuyaa yala anatti qabamtanii yoo jiraattan sagaleen koos faarfannaan koos ililleen koos galanni koos sagaleen inni du'aa kaasu sun isin keessa yoo jiraate waan feetan na kadhattu innis isiniif ta'aadha maal kadhatti kadhannaan kee maali dheebuun kee maali gaaffiin kee maali dursa isa dhugaatti qabami malee deebisi deebi'eera hibboon kee hiikkateera isa dhugaatti qabami malee fayyiteera dhibeensi keessa jiru isa dhugaatti qabami malee kenna ayyaana barbaadde dibata barbaadde dibanni si argateera isa dhugaatti qabami malee haleluuyaa miilli kee fagaateera diinni miila kee qabuu yoo barbaade wanti miila namaa qabu wanti miila namaa hidhu baay'inoo jiraate ati isa dhugaatti qabami jiraadhu malee inni dhugaan koo si keessa as jiraatu malee haleluuyaa miilli kee qabamu mul'ataa fagaatta ayyaana fagaatta simboo ulfina waaqayyootiin fagaatta miilli kee ammayyuu ulfina waaqayyootiin deema waan barbaadan kadhattu innis isiniif ta'aadha haleluuyaa waan tokko hin jenne waan lama hin jenne anatti qabamtanii jiraattu taanaan ana keessa jirtu taanaan sagaleen koo isin keessa jira taanaan waan barbaadan na kadhattu innis isiniif hin ta'aadha inni isinii maal ta'a hin ta'a isiniif kennamaadha gadi bu'ee nan dubbisa lakkoofsa 8 irra kanaanis ija baay'ee godhachuu keessan barattoota koo akka taatan mul'isuu keessan ulfina abbaa koo in argamaadha kanaanis isa kamiin ija godhachuu keessan barattoota koo ta'uu keessan haleluuyaa akkasin barattoota koo taatan akka namni baay'een argutti akka sabni baay'een argutti akka xiqqaaf guddaan argutti barattoota koo akka taataniif haleluuyaa ulfinna abbaa koo inni guddaan suni maal ta'a jedhee isin irratti argama maaltu argama dursee ijatu argama jechuudha edda ija argame ulfinatu mul'ata jechuudha isaan barattoota waaqayyooti gooftarraa baratan barsiisaa dhugaarraa baratan muka wayinii isa dhugaarraa isa jireenya of keessaa qaburraa baratan jedhaniiti barattoota koo ta'uun keessanii hin mirkanaa hin beekamaadha galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u waaqayyo isa dhugaatti gaaf qabamte jiraattu gaa ija godhatta ija nama hundumatti mul'atu mucishiin barattuu waaqayyooti gooftarraa baratte inni barataa waaqayyooti sagalee isaa barate jedhamee dhaloota baay'ee fuulduratti akka mul'atutti akka argamutti ijatu mul'ata jechuudha haleluuyaa gadi bu'ee nan dubbisa akkanidha akkasumas ani abboomii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaatiinis qabamee jiraan isinis immoo abboomii koo hundumaa yoo eeddan jaalala kootiinis qabamtanii hin jiraattu gammachuun koos isin keessa akka argamuuf gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufan kana hundumaa isinitti dubbadheedha abboomii koo isa kanaadha ana akkan isin jaaladhe isinis wal jaaladhaadha haleluuyaa namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuu irraa kan caalu jaalala qabaachuu haa danda'uudha haleluuyaa lala namni egaa isa dhugaa faana deemu lapheen isaa maal jettanii laphee jaalalaati namni jaalala qabu ija ofirraa qaba gadi bu'ee akkanidha abboomii abbaa kootii kan hin eege abboomii abbaa kootii kan hin raawwadhe kiristoos
abboomamee dhufe harsaa guddaa kaffalee jaalala guddaa calaqqisiise akkatti nu jaalate akkamitti nu dhaabbate akkamitti nama daanu godhe akkamitti nuuf lole akkamitti nuuf du'e akkamitti nuuf waraaname kan amma kana kan godhe wangeela Yohaannis 3:16 irratti Waaqayyoon abbaan ilma isaa tokkicha amma kennuufitti biyya lafaa hin jaalateedha. Haleluuyaa. Hamma kennuufitti maal gooteefitti kan si jaalatu inni garuu tola nu jaalate. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kana namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuurra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu haa danda'udha. Jireenya isaa dabarsee kennuurra birrii kennuurra qabeenya kennuufa jaalala guddaa kennuuf jedha. Maaliif isatu Waaqa jaalalaati. Inni dhugaan jaalala nurraa barbaada. Boleettii koo, obboloota koo, obboleessa koo, warra sagalee Waaqayyoo dhagaa jirtan, warra tajaajilaa jirtan, waldaa kana waldaa abdii dhaloota akkasumas immoo waldoleen gidduu kana jirtan hunduma keessaniif ergaan qaba. Haleluuyaa. Isa dhugaatti qabameeti jiraadhu. Ijatu sirraa argama. Ija kamii, ija fakkeenyummaa, ija jaalalaa. Haleluuyaa. Ija deebii waan kadhatte hunduma argachuutu sirraa argama. Gadi bu'eeyyuu akkanadha. Jaalala guddaa qabaachuu danda'u. Waan inni isin abboome hundumaa yoo gootan isin firoota kootiidha. Waan ani isin abboome hunduma yoo gootan ajaja koo yoo raawwattan isin maal kooti firoota kooti fira Waaqayyooti jechuudha aniifati mucaa Waaqayyooti jechuudha aniifati yoo maal goon yoo isa dhugaa faana deemne yoo waan Yesuus nuun jedhe raawwan seera isaa raawwataa jirta waan inni laphee kee keessa kaa'e waan inni si ajaji waan inni godhi siin jedhe kaasisaa jirta isa dhugaa kanatti qabamtee yoo jiraatte ta'e ati fira Waaqayyooti. Ani garboota isin hin jedhu garbichi waan gooftaan isaa godhu hin beeku ani garuu firoota koon isin hin jedheera. Lala garbichi isin hin jedhu garbicha isin hin jedhu garbichi waan gooftaan isaa godhu hin beeku. Haleluuyaa. Firri garuu hin beeka mucaan garuu hin beeka waan abbaan godhu. Haleluuyaa. Waaqayyo icciitiin isinitti maadha jechuudha. Icciitii isin hin dhossu jechuudha. Kanaaf ani garboota isin hin jedhu garbichi waan gooftaan isaa godhu hin beeku ani garuu firootaan isin hin jedheera. Ati fira Waaqayyooti yoo isa dhugaatti qabamtee jiraatte ati mucaa Waaqayyooti yoo isa dhugaatti qabamtee jiraatte yoo dhugaan si keessa jiraatte ammayyuu fira Waaqayyooti innaa kadhatti waan icciitii si taasa arraba kee irra bidda dhufa gurri kee icciitii gugurdaa dhagaa miila keetu adeema ulaan Waaqarraa sirratti banama. Waaqayyo yoo abboomii koo eeddan ani firoota koon isin hin jedhedha waan ana abbaa koo irraa dhagaye hundumaa isin beeksiseera waan ana abbaa koo irraa dhagaye hundumaa maal godheera isin beeksiseera isinitti himeera. Icciitii isinitti himeera. Haleluuyaa. Maaliin laata jireenyi bara baraa akka si eeggatu hijja akka godhattu haleluuyaa ulfinni akka si eeggatu Yesuus nutti himeera. Maqaa isaaf galanni guddaan haa ta'u isin beeksiseera. Isin anaan hin fo'anne anatu isin fo'ate. Haleluuyaa. Dhaxxanii akka ija godhattaniifan hijji keessan akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa waan kadhattanis akka isiniif kennuufan haleluuyaa ani isin kaaseera. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ateedha. Isa dhugaan nu fo'ate jechuudha. Isa dhugaa si fo'ate. Isa dhugaa kana warri fo'amtan gammada. Inni dhugaan si fo'ate kun isin anan fo'anne anatu isin fo'ate. Dhaxxanii akka ija godhattaniif hijji keessan akka jiraatuuf maqaa kootinis abbaa waan kadhattan akka inni isiniif kennuuf haan isin kaaseera. Maqaa kooti waan kadhattan abbaan akka isinii kennuuf warra kamiif warra nani fo'adhe kana. Haleluuyaa. Hijji keessan akka godhattaniif abbaa waan isin kadhattan akka isinii kennuuf maqaa isaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Ani kana akka isin argattan akka isiniif kennuuf an kana isin kaaseera. Kana jechuun isin waameera, isin kaaseera, isin dammaqseera, isin fo'adheera, hammayyuu ija godhatteera. Kana hundumaa akka isin wal jaalattaniifan isin abboome isaaniin jedheedha. Haleluuyaa. Kiristoos dhugaa ta'uusaa, isa dhugaa keessa jiraachuusaa, isa dhugaa keessa warri jiran immoo tokko ta'uusaatii fi Waaqayyo isa dhugaa kana nu keessa kaa'e. Maqaa isaaf galanni guddaan, ulfinni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo anaaf isin irraa maal barbaada? Inni dhugaa kanatti qabamnee jiraannee akka nuuni ija godhannu barbaada. Boolota koo Waaqayyo ija nurraa barbaada. Deemee ammas akka fulaallu hijji kun narra jira, hijji kun sirra jira. Tajaajila taa'iluu irratti waldaa keenya irra hijji kun jira. Waldaa abdii dhalootaa kan taatan ijji Waaqayyo barbaadu kun isinirra jira. Hijji gooftatti qabamanii jiraachuu, hijji jaalalaa. Haleluuyaa. Hijji gaarummaa Waaqa beekuu, Waaqayyotti maxxanuu, akka sagalee isaatti deddeebi'uu, isa nuuf fo'ate kanaaf jiraachuu maqaa kootiin. Haleluuyaa. Maqaa
sa'a kabajamu ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqayyo ija nurraa barbaada. Waaqayyo ija sinirraa barbaada. Ilaa ammas isa dhugaatti qabameeti jiraadhu ijatu sirraa argama. Ija namni baay'een itti gammadu, ija dhaloonni baay'een itti gammadan maqaa isaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaqeetanii Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 dubbiseetanii kanaan gara kadhannaatti seena. Iji hojii hafuuraa jaalala gammachuu nagaa obsa garraamummaa arjummaa amanamummaadha. Haleluuyaa. Ilaa ija kaasaa turre ija godhachuudhaaf ija akkamiin nurra jira. Tokko ija hafuuraa immoo jaalala gammachuu nagaa obsa garraamummaa arjummaa amanamummaa garraamummaadhaaf of dhoowwuu egaa seerri isaan kanaan mormuu hin jirudha. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'ani immoo yaada foonii hawwasaa fedha isaas fannisanii jiruudha. Nuyis jireenya hafuuratti yoo jiraanne hafuura kana duukas bu'uu keenyadha. Haleluuyaa. Maqaan isaa haa kabajamu. Iji waaqayyo nurraa barbaadu isa kana jechuudha. Iji waaqayyo sinirraa barbaadu isa kana jechuudha. Waaqayyo warra akkasii nu haa godhu. Iji waaqayyoon isinirraa barbaadu ija sagalee isaati. Ija hafuuraati. Waaqayyo sagalee kana isin haa eebbisu. Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa maqaan kee haa kabajamu. Ija dhaloota kana eeddeef, ija dhaloota kana gargaarteef, ija saba kana baatteef, ija saba kana eeddeef galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ammayyuu dhaloonni kun maqaa keetiin haa eebbifaman. Ulfina guddaa haa argan. Kunoo yaa Waaqayyo waldaan kun waldaa galataa taatera. Waldaan abdii dhalootaa kun yaa Waaqayyo ammayyuu abdii dhaloota baay'ee akka taatu iji ishii ija ulfina keetii ija dhalootatti mul'atu akka taatu maqaa Yesuusin kadheera. Samiin addaa maqaa Yesuusin irratti haa banamu. Hammaa kaasee iji ishii maqaa Yesuusin haa banamu. Isa dhugaa si Waaqayyo dhugaan siidha. Dhugaa kanatti qabamanii ija haa godhatan. Akka ijaan godhanne kan godhu ergamoonni dukkanaa, hafuurri dukkanaa, hafuurri seexanaa, hafuurri qilleensa irraa hojjetu maqaa Yesuusin dhaloota kanarraa haa